Hiqaamaa yoon qabaachuu baadhee kara biyyaa galuu nan danda'a gaafii obboleettii kootti. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafan jirutti waaqayyoo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana waliitiif haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun nu jabeessaa. Laayikiin nu fayyada, jajjabina nuuf taasiin garuu isaaf isiniin kaffalchiisu xuxxanii bira darbuu bichaadha. Akkasiniin jira kabajamtoota keenya. Anis immoo akka nama kamittuu gaafii gaafatamellee deebisuudhaaf qophooftuu ta'een dhufee jira. Isinis immoo isin fayyada waan ta'eef viidiyoo kana dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti isiniin jedha. Gaafii obboleettii keenyaa tokko ani iqaamaa qabu. Iqaamaa yoo qabaachuu baatan gara biyyaa galuun ni danda'ama gaafii jedhudha jechuudha. Obboleettii kiyyaa ala jirta ta'ee mana madaamii jirta ta'ee hin beeku. Namni mana madaamii jiru namni iqaamaa hin qabne hin jira jedhee yaadu jechuudha. Garuu madaamonni tokko tokko iqaamas namaaf hin hojjechiisanii kan yeroon irra nama jalaa darbillee hin jira jechuudha. Asirratti jechuudha iqaamaa yoo qabaachuu baattes galuun ni danda'ama jechuudha. Gara biyya keetii galuun ni danda'ama. Wanti si miidhu tokko hin jiru jechuudha. Akkamittiin galuu danda'a yoo jettani waraqata adiitu jira. Waraqata adii sanii ejensii imbaasii deemtanii murattanii galtu jechuudha. Akkana isin jedhamu warroonni waraqata adiidhaan gara biyyaa galee lammata biyya kanatti deebi'uu hin danda'an jechuudha. Irratti rukutameeti jechuudha. Kan galamu biyya kana waraqata adiidhaan galte jechuun deebitee dhufuu hin dandeechuu jechuudha. Inni biraa immoo ijoolleen fakkeenyaaf amma ani mana madaamiin jira. Mana madaamiin jiraadhee yoon deebi'uu fedhii hin qabaanne jechuudha. Bakka naga'ee jira. Ammaan booda biyya ormaa hin deebi'u jecha jedhu yoo sammuu keenya keessa jiraate meeshaa hedduu fuuneef hin galla yoo ta'e jechuudha. Meeshaa fuunee gara biyyaa hin galla yoo ta'e meeshaa keenya san meeshaa baay'ee fuunee qaraxa malee akka biyyatti naxaa baafannu jechuudha. Deemnee imbaasiidhaan waraqata keenya irratti rukuchiisuu ni dandeenya. Meeshota gurguddaa fuunee galla yoo ta'e fakkeenyaaf kan akka maashinii daabboo, elektirikii kan uffata miiccuu akkasumas firiijii, televezyiinii kanneen jechuudha naxaa galfachuun ni danda'ama. Isallee jechuun meeshota qabnu kan imbaasii deemnee barreessifannee maqaa meeshota kana hunda isaatu meeshaa hedduu barreessifannee jechuudha. Fudhannee meeshaa keenya san naxaa fudhannee galuun ni danda'ama. Kan ammoo imbaasii deemnee gaafa kana gootuma kaanselashinii jechuudha. Kaanselashinii san fudhannee waraqata kana barreessinee kaanselashinii yoo fudhanne biyya kanatti lamuu deebi'uu hin dandeenyu jechuudha. Warroonni immoo akkasitti immoo meeshaalee warroonni hin qabaanne jechuudha. Wanta kana irraa hin fayyadama yoo inni jedhamu ani garuu ofii kiyyaaf waan akkasii godheen argine hiriyaa tiyya jechuudha. Biyya kana yoo galtu kaanselashinii fudhattee galte jechuudha. Kaanselashinii fudhattee haa galtu malee meeshaa baay'ee hin qabdu turte. Meeshaan ishee hin qabdu meeshaa xiqqoo ture jechuudha. Garuu kaanselashinii irratti meeshaa hedduu meeshaa gurguddaa barreessifattee qabattee galte jechuudha. Garuu boolee keessa gaafa geechuu kaanselashinii san gurgurachuu dandeesseerti jechuudha. Waraqata adii san jechuudha. Waraqata meeshaa ittiin galfattu san waraqata qaran ittiin muranne san birrii Itoophiyaa 70,000 gurguradhe naan jette. Wanni akkanaa kunis ni jira jechuudha. Faayidaa qaba. Kan ammoo yoo imbaasii deemtanitti jechuudha. Jarri keechan isiniif eeyyumeef imbaasii yoo isin geessanii waan akkanaa kana gochuu ni dandeessu. Hiqaamaan immoo kan isin fayyadu biyya kana keessatti jechuudha. Biyya kana keessatti naxaannatii argachuu fakkeenya firii taate jiraachuu yoo gadi baatillee poolisii garaagaraa sodaachuu irraa si baraara. Garuu gaafa galtullee immoo yaa maallaqa guddaa osoo hin taane maallaqa xiqqaa akka kaffaltee galtu si gargaara. Gaafa biyya galtu iqaamaan qabdu yoo ta'e waraqata adii gaafa murattu birrii guddaa baasuu dandeecha jechuudha. Fakkeenyaaf qaxxitaa iqaamaadhaan yoo birrii Saa'udii riyaala 1,000 kan murattu yoo ta'e garuu karaa waraqata adiitiin immoo 2,000 3,000 si gaafachuu danda'u fursosii garaagaraa irraa kan ka'e jechuudha. Kanuma garaagarummaan isaa isiniin jechuu jaaladha.
akkasii deebii kanan qaba isiniin jedha kabajamtoota keenya isinis immoo nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Ijoolleen keenya immoo wanni beekuu qabdan jechuudha biyya ormaa keessatti namoonni baay'een amma asitti baddanii kan hojjechaa jirtu warroonni dura baddanii hojjetan haalota biyyoota kanaa sirriitti hubattanii beektu miidhaa fi faayidaa isaallee adda baastanii beektu jechuudha. Warroonni immoo amma ijoolleen haarofti biyyarraa baay'een hedduun isaanii seenaa jiru dhufaa jiru keessattuu ijoolleen amma ijoollee xixiqqishuu waggaa 15 oli waggaa baay'een waggaa 15 daa'imma amma qomatii fi foontu itti guute malee umuriin isaanii baay'ee xixiqqoodha jechuudha ijoolleen dhufaa jiranii sababbi umurii xixiqqaa dhufaniin immoo hojiin arabaatis itti ulfaate bakka boochisaa garaatu badaa maaliif hin jajjabaanne jechuudha keechi isaanii hin jajjabaanne daa'imman waan ta'eef baay'ee wanti hundi itti ulfaataa jechuudha. Kanaafuu jechuudha ijoolleen baddanii ala jirtan baay'izawee ijoollee haarawaa biyyarraa dhufan kan akka isaan badaniif hin gorsinaa. Hin gorsinaa dhuguma isinitti maaliif jennaan faayidaa fi miidhaa ala jiru ni beektu jechuudha. Ala hojjetanii ba'uun homaa faayidaa tokko hin qabu jechuudha miidhaa malee. Asuma ta'anii gula madaamii keessa maallaqa kuma takkaan hojjetan kanatu isaan fayyada. Kanaafuu yoo ala baatee 2,000 hojjettaa 2,500 hojjettaa jettanii ijoollee mana madaamtii baasuuf hin mokkorina waan akkana baay'een argaa jira ijoollee baay'eedha jechuudha waan akkana kanatti haalamaa jiranii. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko loormaan biyyarraa yoo dhufu achi yoon gahe intala wasiila kiyyaatu achi jira nan bada fira kiyyaatu achi jira achi yoon gahe nan bada jedhanii waa'ee badiisaa kana seef godhatanii ijoolleen biyyaa dhufan annan beeka jechuudha. Ijoolleen akkasii immoo as geechetillee hojii san seeraan hin hojjettu hojii madaamii san seeraan hin hojjettu waa'een maadhaa baduu santu ishii keessa jira waan ta'eef waa'ee baduu san yaadu malee waa'ee dalagaa harkaa qabanii san loormaan keessa gadi bu'anii hin yaadan jechuudha. Gizee kana walitti bu'iinsa madaamitis ni uumu isaan walitti bu'iinsi madaamii sunis waan isaan miidhan itti fakkaatu isaan baduu san qofaadha jechuudha. Waan akkanaa kana warroonni gootan odoo qoxxobdanii obboleewwan keechan biyyaa dhufa yaa hojjetatanii mana madaamitti isiniin jedha. Akkasii kabajamtoota kiyyaa ani kanan jechuu jaaladha. Akkasumas immoo gaafiin obboleetti kiyyaallee deebi'e jedhee tanan yaada jechuudha. Yaani waraqatni adiin maali jetteellee nagaafachuu dandeecha. Waraqata adii jechuun immoo imbaasii dhattee sii muru jechuudha. Kan gara biyyaa sii galchuu isa san fudhattee gara biyya keetii galta jechuudha. Kana fakkaata isiniin jedha kabajamtoota kiyyaa. Ani kasi wajjin ture intala qaxalee gola madaamii keessa hojjettu je madaam qimamii kanuma akka keechaniitu jechuudha. Namni kamiyyuu waan tokko yeroo hojjetu itti toleetii miti sa'aatii qaburraa fayyadameeti jechuudha. Akkas isiniin jedha kabajamtoota keenya viidiyoo kana laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan isinis nu jabeessaa jajjabina nuuf ta'a waan ta'eef laayikiin keessanii akka viidiyoo garagaraa isinii deebinu isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo baay'ee turtii gaarii.